السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولين فوي ربي كان الدنيا تنبوت الرجلتني كان أجرتني إلمان إسلاما كان بها كان ليا كان كابا كان كبا كان كيسف على جرتني يجودا أكسمسي ماتي تينا تنبيه جرتو هندما دلو آديكو دريتي أكسمس أجرتي يارتي تيا زيتونا أكسمس أجرتي إلمان تيا عمري عايزين فوتاني حسني هندنويو إلمان أبادي قوتتيا جمال طلا ككديري أكسمس عبد الله كأحمدي وسيلان كي هندايو مداماتين هندا كيسنويو أكسمس أغرتي أبو يوتتيا كبكا جرتن هندا صدوتتيا كبكا جرتن وتي أغرتي إني كان كما جرتن وكما جرتن بقى ربين أغرتي بويا أغرتي غمچو كنا عيد الأضحى رب سنغاي كبرا كما تكوفي إب أفوري في صدومي تربا أكا لاكوس إسلامات التي كناني بقى رب سنغاي سننجرا أني سأغرتي نوتيسي أنوسين تلادو بيتي نغاك أبا ماتي تيا وجين دكاكي وجين قداكي وجين الحمد لله رب العالمين رب نغان نغاي جراية چودا كان برعا كانت آنسي إيغا سمي أورم أو بكنجر هندا فويو أغرتي قامان هاجران نمالي جيرو وان قمنو يچودا جيرو نوتي وان قمني في حرق أغرتي موتمان غبرون فتان دالا ilma namaa lafarraa duguugaa jira ilmaan kaleessa nuti dhalle ilmaan agarteetini nuti dhalaa jirru hunda lafarraa duguugee fixuu fi namoota waa barate kan hayyummaa qaban kan agartee boru ummata kanaa fi addunyaa tanallee bulchuu danda'anuu fi agarteetini biyya tana jirjiiruu danda'an jedhan agarteetini hayyoota Oromoo beektota Oromoo hundaayyuu kan akka Banqalaa Garbaa faa hunda isaaniituyyuu agarteetini kunoo hidhatti guuranii fixaa jiranii hidhaa bira dabarsanii kunoo rasaasaan fixanii reeffa isaaniillee akka nam hin beekne isinuu yaadattan ibiddaan gubaa jiranii jechuudha. Kana ammooyyuu dawaan Oromummaa jechuudha. Qorsi kenna qorsi agartee gabrummaa tanaa dawaa biraan barbaadinaa dawaan saba Oromooti jechuudha bakka jirrutti. Akka ilma Oromoo tokkotti dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Dhaamsaan dhaamuu barbaadu kan keessa haa taatu, kan alaa haa taatu, kan biyya jiruu fi kan biyya alaallee jiru. Namni Oromummaa isaa itti abbaa malee itti abbeedhaamu tokkaa itti abbee daqqaamu tokkaa itti adeeraa miti jechuudha. Kanaafi akka ilma Oromoo tokkotti, akka saba Oromoo tokkotti asoo agartanii kutaa waliin qoon asoo amantii waliin qoon har'a Oromummaa qofaan ilmaan tun jala dhumataa jirti ilmaan tun agarteetini waan mirgi saba Oromoo tahe beettee tanaaf dhumatti malee jaalatteeti miti agarteetini mirgi Oromoo kabajamuu qaba mirgi Oromoo agarteetini sabni mirgi Oromoo dhabe kun agartee deebi'ee abbaa biyyaa ta'uu abbaa diinagdee ta'uu biyya fi irratti agarteetini mirga fi falmachuu malee namni mana namaa dhaqee gube namni ilma namaa tuqee hin jiru jechuudha. Kan ammoo beeytanii sabni Oromoo hundinuyyuu dirqama sinirra jiru dirqama nurra jiru ofirratti beekuu qabna. Dirqamni nurra jiru yoo qabsoomne malee yoo jaaramne malee yoo wal jaarre malee yoo wal jala yaane malee gabrummaan tun nurraan kaatu jechuudha. Waan ammoo diinni kenna nuun jedhaa ture fi ammoo nu godhaa ture fudhannee deemuun hin qabnu. Maaliif jennaani diinni kenna akka gaafa nu qabaterraa kaasee bara gadaa agarteetiin ganna 100 wayii kan gabroonfate kana ilmaan abbeeraati agartee dabara nutti dabarte kana akkaataan isin nu gabroonfatteeni tokko amantiin addaan nu qoodi lama kutaan addaan nu qoodi sadii gosa yookaan gosa xixiqqoo bicuu kan waliin jiru agarteetiin agartee yeroo hedduu kanaan agarteetiin duddaaf garaa walitti nu gootee har akkasitti agarteetiin gabrummaan tun dhalaa walitti nutti dabartee haga ammaa akkasuma nurra dalagaa jirti jechuudha. Kana ammooyyuu keessummeessuu hin qabnu. Yoo an Oromoo ta'ee Oromoo keessaa akka ilma gujiiti lakki an gujuma qofa ka jennu taate diinaa karaa saaqaa jira. Lakki an ilma Arsii callaa Arsicha qofa yoo jennu taate diinaa karaa saaqaa jira. Lakki Walloof Wallagga ka jennu taate diinaa karaa saaqaa jira. Lakki kun kiristaana kun islaama kun waaqeffataa yoo jennu taate diinaa karaa saaqaa jirra jechuudha. Diina yoo gargaare malee saba Oromoo akka hin gargaarre
gadi fageessinee beekuu qabna. Dhaamsi kiyya tokko kanaa jechuudha. Hedduu namoota waan akkasiitiin deeman, namoota agartee waan akkasii dagaagsuu barbaadan, namoota waan akkasii babal'isuu barbaadan biyya alaa haa taatu, keessa haa taatu dura dhaabbachuu danda'uu qabna jechuudha. Namni kun yookaan diinaaf dalagaa jira yookaan ammoo fedhii sabaa lakkisee fedhii ammoo yookaan biyyaa lakkisee fedhii mirga argame kana agarteetiin lakkiseetiin fedhii mataa isaatiif dalagaa jira jechuudha. Kana ammoo fudhachuu hin qabnu yoomillee agarteetiin ormummaa teennaan dhumataa jirra, ormummaan nu fixaa jiranii gabrummaa tana jalaa bahuuf agarteeyyuu Oromoon tokko tahuu qabaa jechuudha. Bifa jaarmaatiin haa taatu, bifa nama tokkeetiin haa taatu, bifa gamtaatiin haa taatuuti namni yoo tokko tahe bilisoomuu callaa danda'a jechuudha. Nuti yeroo ammaa kana sabni Oromoo ka jiru kunini waan hundaan of geennee jirra, of dandeennaa jechuudha. Yoo waan nurra jiru ofirratti beenne akkamitti jennaani yoo nama taate galata rabbii akka biyyee qabnaa jechuudha. Yoo barataa taate galata rabbii akka biyyee qabnaa jechuudha. Hayyoota barattee hedduu qabnaa jechuudha. Qabeenya yoo taate yoo ofirratti wallaalle malee qabeenyi harka keenya keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf diinni kunini afaan qawweetiin nu gabroonfate. Afaan qawweetiin jalqabarraa kaasee haga amma afaan qawweetiin nu gabroonfate. Gaafa uummanni keenya akaakoti keenya agartee waa'ee ogummaa qawwee hin beekne ka warri boobaa agartee boobaa namatti dhukaasaa jira agartee woccuudhaan yookaan ammoo geellaadhaan cuqqaalaa turani. Jagnummaa Oromoo achirra beeka. Har'a ammooyyuu gadaa baranne keessa jirra, gadaa namni waa barate keessa jira. Kana keessatti qabeenya keenya kana gamtatti deebisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Qabsootti deebisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Bakka jirru hundaayyuu dhagartee waraana tumachuu danda'uu qabna, qawwee bitachuu danda'uu qabna, rasaasa bitachuu danda'uu qabna jechuudha. Hayyoota keennaa fi beektota keennaa goota keenya agartee kan mirga keenya falmuuf mirga Oromoo kabachiisuuf bakka adda addaatitti dhumataa jiruuf manidhaa keessatti gaadhattee gubaa jiran kana kan kabachiiseetiin hojiirra oolchuu qawwee qofa. Qawwee yoo bitanne malee yoo if ijaarre malee nama bira akka itti hin jiru jechuudha. Loluufillee namni amma dhalti lafaa qabnu kun hin ga'a ilma gudeetaati waan dabarsinuuf hin qabnu jechaadha. Fakkeenyaaf waan takka kaasuu barbaada. Maal kaasuu barbaada? Bara 1975 76 77 walaaloo takka jira jechuudha. Ka yeroo san anillee akka nama tokkooti yeroo san hedduu dhaloota warra naan duraarraa waliin jaaladhee akka malee an taphadhu. Walaaloon tun maal jetti seeta? Yoo dandeenye asii si buqqifna, yoo dadhabne ilma si guddifna durana hin tollee namni biyya fiitiif hin lollee jedha jechuudha. Har'a ammoo galata rabbii ilmaan gaafa san jecha gaafa san lafa kaayametti har'a hojiirra ooleetiin ilmaan sun itti guddattee galata rabbii lolataa jirti, lolaa jirti jechuudha. Lola kana ammooyyuu isaan qalamaan lolaa jiran. Qalama kanarraa yoo gara qawweetti jijjiirre. Qalama kanarraa yoo gara billawaatti jijjiire, qalama kanarraa yoo gara waraanaatti jijjiire yeroo wanta ifi hodhatan amma jechuudha akka Oromoo aadaa durii santi. Kanaafi waliif birmachuu danda'uudha Oromoo, waliif birmachuu danda'uudha. Hiriira baatanii yaa warra biyya keessaa waan dansaa godhaa jirtan, gootota Oromoo ka biyya keessaa waan bareedaa godhaa jirtan. Itti fufa maaliif jennaani itti fufuun malee gabrummaa jalaa hin baanu. Wareegama silaayyuu bilisummaa wareegama hedduu nama gaafatti, wareegama qabeenya nama gaafatti, wareegama lubbuu nama gaafatti, wareegama dhagarteetii yaadaa nama gaafatti. Kan hunda agarteetiin baatanii dhalti keenya talafaa dhufaa jirtu kun yeroo amma wareegama isinirraa eegamu bahaa jirtan. Wareegama kan ammooyyuu furmaata itti godhuu fi duuti dachaa ta'uu silaayyuu argaa jirra jechuudha. Yoo ammooyyuu cal'illee gallellee dachaa nuti taate malee nurraa gadi hin xiqqaattu. Maaliif jennaan gabrummaan du'a lubbuu marroota akka dabranitti irra jiraadha jechuudha. Jiruu keessatti agartee gabrummaa jala taa'uurra. Kanaafi ilmaan keenya bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Ilmi haati abbaan obboleessi obboleettiin ilmaan teenya tumsuu danda'uu qabnaa jechuudha. Hayyoota Oromoo kanneen biyya keessa jirtan kanneen agarteetiin diinatti maxxantaniitiin yeroo ammaa diina waliin dalagaa jirtan dhiiroo fi qosaan dhageette. Horiillee yoo taate haga saamatta isin ga'a. Qabeenyallee yoo taate haga saamatta isin ga'a. Uummata Oromoo yeroo amma dhudhan keessa hin jirtu dhufi maddii ilaala. Uummanni kun agarteetiin bor uummata kana keessaa bakka kaatanii dhaqan hin qabdan. Warri waan har'a diina waliin dalagan ka daldaltoota haa taatu, waraana keessa jiru haa taatuuti, ka boolisa keessa jiru haa taatuuti, ka bulchiinsa keessa jiru haa taatuuti, dhiirootii yaa bara dhaqan hin qabdanu jechuudha. Wanni kun waan ol guddataa deema waan taateef qabsoon Oromoo ni dhalatte har'a ammooyyuu duddaan lafaa kaatee jirti jechuudha. Isii duddaan lafaa kaatan lafa qabna yoo jettan bor ifii bakka seentan dhabdani. Bilaashatti agartee seenaa keessanillee hin balleessina. Seenaan keessan borxuraa'uuf deema. Yeroon amma yeroo qabsoo fi bira dhaabbatanu jechuudha. Abbootiin qabeenyaa yeroon isin qawwee bittanii ilmaan teessanii hiita amma.
abbootiin qabeenyaa yeroon isin qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin durfamu yeroo isin bira dhaabbattan ammaa jechuudha. Maaliif jennaan yoo amma biraan dhaabbatiin bor akkam ta'uu jirtan yoo amma falmatiin bor akkam ta'uu jirtan akkuma diina waliin dalagdan kana itti fuftanii akkanuma jiraanna jettanii diinni kun bar rabbi calla ka bakka san irraa hin sossoone rabbi calla bakka irraa hin sossoone rabbi callatti hin jijjiirama mootummaan kun Haile Sillaasee gaafa ani ijoollee hadaraa Haile Sillaasee yoo jedhan bishaan yaa'anuu jedhan qilleensi illee hin sosso'u jedhan wanni sun ammoo ani dhugaa natti fakkaata yeroo san adaa wanni waan nu gabroonfatanii jechuudha sammuu nu gabroonfatanii jechuudha har'a ammooyyuu galata rabbii Haile Sillaasee asoo an beekuu dabre dargin asoo an beekuu dabre kunis waan hin dabarreef hin qabu jechuudha. Waan dabarsiisaa yaa faroo isaa agarsiisee jira karaa irratti bahee jira isaa karaa irratti bahee kana muka jiguuf deemu waliin jiguu hin qabdanuu uummata Oromoo kanneen waraana keessa jirtan kanneen agartee boolisa keessa jirtan geetteen ajjeesina ilmaan teessan nurraan ajjeesina rabbi fi jedhaan ajjeesina gaafa tokko rabbi isin irraa kan fala rabbiin namaa miti re'ee gaafa hin qabneef re'ee gaafa qabduuyyuu irraa gaafa guyyaa yoo lamaa sharee dirree san irratti irraa baasee beeka. Rabbiin irraa baasa akkanatti haftanii seena kanaaf asoo jirtanullee itti adamtanii akiraallee yoo duutaa itti dhabantan namooti lubbuu namaa balleessaa jiru kun akiraallee rabbi irraan hoffoltanu addunyaa tanarrallee sabarraan hoffoltanu jechuudha sabni keenya fuulduratti deemaa jira guddatee jira guddataa jira isaa guddinaa deemu kana isaa bilisoomuuf deemu kana isaa agartee humna ta'uuf deemu kana isaa addunyaarra dhageemuuf deemu kana garaaf jechanii bulii halkan tokkootiif jettanii jiruu amma agartee yeroo ammaa harkaa qabdan kun jiruutuun isin tafakkaatteetiin ummata keenya ijoollee teenya kamiidhaa jirtan irraa if qusadha gara saba keessanii deebi'a. Qawween isin harkaa qabdan warra diina keessa jiru qawween isin harkaa qabdan bar meeshaa keessanii bara qabeenya keessanii alaa fidanii isin hiisinne beeka warqii laga shaakkisoo fa'aa beeka buna Oromiyaa fa'aa beeka dhadhaa Oromiyaa fa'aa beeka qaraxa isin irraa guuranii garagalanii qawwee tanaan bitanii isin hidhan malee alaa waan fida isin hin fakkaatin qawwee ammoo ifi mataa keessanii qabeenya keessanii garagaltanii qabeenya uummata Oromoo fixan kan irraa fi qusadha yeroon irraa fi qusatan geette gara hidhannoo qabsoo bilisummaa Oromootitti koota. As dabalama maaliif jennaani mirga qabdanii jechuudha namni karritun isin banaadha wanni isin teettanuuf hin jirtu jechuudha isiniin biratti akkamitti dhageetta yeroo ijoollee ilmaan ganna 9 ganna 10 yeroo isin biratti ajjeesan akkamitti isin dhagamaa jechuudha adoo keessan ijjeesan yoo akkam dhageettan keessan adoo ijjeesan akkam dhageettan isin kanaafuu waan ifi mataa keessan yoo ilmaan teessan irra godha yoo isin irra godha ifin jaalan akkamin saba Oromootti dabarsitanii madhaamaatii teessan irra dabarsitanii aanaaf aantii keessan irra dabarsitanii tola asoddaa keessan irra dabarsitanii isin gootan waan guddoo agartee isin harkaa qabaa qawwee harkaa qabdan gara diinaa garagalchuu yeroo isaa amma qabeenya harkaa qabdan qabsoo bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromootiin durfamu gargaaruu yeroo isaa amma nama ittiin eeginaa wanni isin eedanii jirtu uummanni Oromoo nama ittiin eeginaa ka isin eeyda yaa aabaoon yaa isin barsiisee jira karaa isin garsiisee jira diinaa fi addaa isin baasee jira qabeenya isinti qaba addi bilisummaa Oromoo yaa waraana isaa ijoolleen fakkeenyaaf danqaraa keessa lolaa jirtu suni waraanni bilisummaa Oromoo yaa hidhatee isin biraa gadi bahe isinti nu lolaa jedheen isinti ergaa san ammoo yoo qabeenyaan hin gargaarin isaan mootummaan qabsoo tana gargaartu waan hin jirreef isin ammoo akkuma agartee lubbuu isaa jibbaatan san qabeenya keessan jibbaatanii waraana bilisummaa Oromoo nyaachisuu obaasuu hidhachiisuu agartanii karaa dabarsuu fi agarteetiin waan adda addaa waan dandeettan qabsoo tana biraan dhaabbachuun dirqama Oromummaa keessaa maalaan nurra jira jechuudha akka nama tokko anallee narra jira jechuudha akka nama tokko jaartii irra jira akka nama tokko abbaa kee irra jira abboon kalee agartee akka nama tokko intalaan dhale irra jira namni hundinuu bakka jirtan nutti qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruuf yeroo hundaayyuu tattaaffachuu qabdanii jechuudha abboon damma nyaatee fi abbaan damma nyaateef agarteetiin ilma afaan hin mi'aanu jechuudha abbo kalee qabsoo godhee wanni akkasii hin dalagdu jechuudha abbo kalee seenaa qaba wanni akkasii hin dalagdu jechuudha seenaa abbee dalage san yoo bakka buute qofa agarteetiin bor atilleen agartee seenaa akkasii uummata keetii fi yookaan ammoo abbaa keetillee irraa dhaaluu dandeettaa jechuudha kanaaf seenaa bareedarra jirra haa jabaannuuti jabina isinti dhaamaa agarteetiin yoo rabbi jedhee gabroonfataan numa kufa qabsaawaan itti fufa qabsoon ammoo dhiiga ilmaan Oromootiin bilisummaan ammoo ni dhufa kana beekuu qabnaa jechuudha duuti if duuba nu deebisuun qabdu hidhaansi if duuba deebisuun qabu haga dandeenyu haa carraaqannu haga dandeenyu haa qabsoofnu fiixatti geennaa jechuudha maaliif jennaan rabbillee qabna dhugaallee qabna haqallee qabna haqni kun haqa keenna lafti tun biyya teenna sabni kun saba keenna nuti saba namaa tokkollee
ubattin qabnu jechuudha. Namooti nu waliin gabroome sabooti bicu kan waliin gabroome hundinuu nu waliin bilisoomaa jechuudha. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsee akkasumas agarteetiin samoonni bicu kan waliin jirulleen uummata Oromoo waliin bilisoomaa jechuudha. Eenyullee taanaan sanyiidhaan zariidhaan namni nu barbaadnu akka har'atti kireen agartee sanyiidhaan nu duguugdu kana sanyiidhaan nama duguuguu fi addi bilisummaa Oromoo kaayoo akkasii hin qabu jechuudha. Kaayoo addi bilisummaa Oromoo namuu beekuu qabaa jechuudha. Kan agartee saba Oromoo callaa dhaabbatee miti ka saboota bicuu biyya san keessa jiru hundaaf dhaabbatee jechuudha. Akeekisaa hundinuu agarteetiin saba kana gabrummaa jalaa baasee bilisummaa baaseetiin abbaa biyyaatiin namuu naannoo ofiitii abbaa biyyaa ta'ee takkitti bilisummaatiin buluudhaa tokkummaan buluudhaa jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jedha akka nama tokkooti kanatti isinii dhaama yoo rabbi jedhee agarteetiin waggaa bara milkii bara quufaa bara kheyrii bara agartee rabbiin Oromoo wal jala oofee bara Oromoon agartee diinatti kaatee ammoo diini kennallee nurraa ka'ee bilisummaa baanu rabbi nu haa taasisuuti. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha injifannoo uummata Oromoo galatooma.